akka yaada qiyyaatitti waan hin jechuu barbaadu jawaar keenya gaafiidhaan qabamu bohaarsaa osoo hin ta'in Itoophiyaa dullatti sanii wajjin walitti jaaramneeti tokko taana jechuu barbaaddeeti moo Oromiyaa miidhagduu laliftu magariisa jiitu addunyaan beeytu tana gadi dhaabneeti Itoophiyaan jala jaaramti kana jechuu barbaaddeeti wama lamaan kana addanaa baasee obboleessa kiyyaa hedduu galatooma maaliif jennaan ummanni Oromoodha ummata fakkeenya irraa fudhatanii ummata Oromoo gartee Rabbii keenya biraan taate ummata sabaa sablammiin jalatti jaaramtu malee ummata nama jala jaaramu miti waan san taateef ati boonaadha booni Oromoodha mataa ol qabadhu Oromoo si booda jira Oromoo taatee dhalatte akkuma duraanuu jettee kakatte sanitti Oromoo taatee duutaa jechuudha sirni caccabaan tortoraan ammaan tana gartee Rabbii keenya biraan taate ol qabna jennee jala qufuudhaaf jala oliin kun yoon biifi ol dhaabnes akkuma jaarraa abbaa gadaatu dhaabisaniiti sinna qanqarroodha qabaa hin beekan jeertee karaa nagaya hin beekan abadan keenya hogguuni biifi hayyee je'ee ol seene ituma lafaa kaaya Oromoo wanni kana miidhamtuuf gaaromina isiidhaatirraa gaaromina isiidhaatii fi qabeenya isiidhaatiin addunyaan guutuun hinaafte kan irra bobba'utti jirtu kan gargaarsa gartee sabaa sablammiin biraatii fi addunyaan biraatiin laayillee dhawaa isaaniitii fi dhumaatii isaaniitii fi gubaatii isaanii hoggusuu dirmataniif Oromoo wanni durbachuu fi dhaban qabeenya isiidhaatii addunyaan quudhuu fi dadhabdee jechuudha waan san taateef nuti Oromoon iftaanee buluudha barbaanna iftaanee yoo ergannu malee hin ergamnu kana booda hin ergamnu dhummee dhabamna malee hin ergamnu namni isinirra gaariidhaan jiru alhamdulillahi eega dhumtanii nuu deebitanarra samirree barqeensa jedhamne bar guyyaa Hacaaluu Hundeessaa ajjeesa sakkaan jee akkami waltaanaan Itoophiyaa tortortuu akka Hacaaluu Hundeessaa samurraa nyaat hiji akka yoo Rabbii keenya biraan taat aboo hibnee finna siidura gootota meeqa kagartee atillee gartee dhaadattuun sanillee warra nyaata Itoophiyaan tun waniin ani akka yaada qiyyaatitti saniifuu sanuti Oromoon saba bal'aadha saba guddaadha maaliif akka wal dhiibna waan takka qabna lafa takka qabna maqaa tokko qabna abbaa tokko irraa dhabat ilmaan Booranaa gareen tooti maaliif wal dhiibna wanni irratti wal dhiibnu hin jirtu sabni waraana hin qabne sabaa miti sabni waraana hin qabne sabaa miti wanni gartee Oromoon sodaatamtuun waraanaan bichaadha waraana bilisummaa Oromoo bira akka jirtutti Oromoo yoo dhaabbatte halkan takka gabrummaan nu dura bultu tanumaan dhaamaan waan san taateef ati labsi nagaya labsuun haqakeeti Oromoo maaltu irra jirare waan irra jiru isaanii beekaa tanaafuu obboleessa kiyya awwaaniin isinii dhaamu tanaati galatooma horaa bulaa beekana nuti Oromoodha Oromoonii fi Oromiyaan dhiiga ilmaan isiidhaatiin ni bilisoomti arraas taanaan boruus taanaan nuti Oromoodha ilma bilisoom diinaaf gadin jennu abbaddan diinaaf gadin jennu kan galamura galatooma dura gaafa isaa turte ani kanan hidhamnee fi kan rakkina arginee fi wanta nageenya barbaannee fi nagaadhaan aasaadhaan walitti dhumneef jennee dura dhaabbanneef mana dhaagallee jette har'a ishii erga akkas ta'e ati har'a rakkina kana hundumaa argitee waggaa lama guutuu hidhamtee erga baatee har'a maaltu dhumnaan mootummaan kun wajjimmaa laasoftee argitee wayin maal irratti olii galteetu har'a nageenyaan duratti itti deemna jettee yaada kana fiduu dandeessa. Eessaa fidde yaadi kun eessaa dhufe lammaffaa immoo waaboon har'a maqaa balleessiidhaan maqaan isaan balleessanii ajjeesaa jiru jedhamanii maqaan isaanii badaa jiran isaan yeroo mana hidhaa keessa turte wabii uummata Oromoo ta'anii dhaabbataniiru ituu isaanii jiran ta'etti ijoolleen Oromoo kanaan duras baay'een du'aniiru amma irrattis du'aa jiru ituu isaanii jiran ta'etti wabiin uummata Oromoo amma kanatti iyyuu eegamee jiru ture nuuf amma gaafa yaadu'an poolitikaa Itoophiyaa keessatti akka Oromoo kan ka'ee jiruuf kan naqee jiru hin jiru jedhee yaada kana kan godhe immoo waaboodha Oromoo kan billiseensu afaan qawwee fi qawwee bichaadha jedhee yaada atti eessaa akka fidde akkanaaf ibsituun barbaadu rakkoo keenya himachuuf dhufne ilmaan itti dhufne dubbachuu barbaadneeti ilmaan keenya akka nama rakkatan bakka galan dhaban uummanni diinaa nu dhagaa agas bishaan illee uumte gaariidha gurraannaa dhagahin gaa uummata keenya irratti gochaa miti jechi argite lafee nama cabsa Tigraay obboleeyyan keenya marri hin balleessine haa wal dhabanii Tigraayin ካበቃን በኋላ ኦሮሞዎች ገብስ ናቸው ችግር የለም ተባለ ወሎ ማልታን ጤሳኒ ከሰቲ ምን ወል ቀበሌ ጉበኔ ዳይመን ጉበኔ
ilmaan argitanii dubartiin ala dhaltee namatti dhagahama akka malee nama dhukkubsa obboleessi keenya maal ta'e kaasii obboleessi keenya maal ta'e yaayaan maal jedha amaarri jara kana waliin ture beektaan isa qaccixanii yaadine hin dubbaddu hin beeka oromoon hin beektanii hin kijibee hin beektanii maal ta'e namni kuni ani beekumsa inni nan beeku manatti boodde ta'u bu'aa buusuu dhabneefi mana keenyatti boodde si gala waa hedduu jedhamne nu waa'ee shufeeraati kennaan jennaan gaafa televizyiin allaalu argitee dandeettii waa sibiilaa kana waan quba qabuuf aboo shufeerri kunis ka waa kennee fudhate moo dandeettiidhaan fudhate bakka salka jedhu mataa keenya naanneesse beektaa filannoo fudhate nuti eenyutti hirmaate gaafa lammaan bakka gadhiise abdii godhanne baay'eetti amanu jarri kun arganne bulchiisa ka sablamni maraasa'u argannee jirra oromiyaan inni ijaaramti jennee yaadne wagguu akka nu godhan argitee seexii takka qabnu turre nu ammoo jechi kee marfee lallaaftuu isiiti beektaa aarii sanarraa balleessite argitee